Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Furtuu Dhugaa. Furtuun Dhugaa wangeela Waaqayyoo saba biyya lafaatiif geessuuf karaa yuutuubii, feesbuukiitiin wangeela babal'isuuf murteeffatee ka'eera. Isinis karaa addaan fo'ameen peejii kana sabskraayibii godhuun, laayikii godhuufni akka deeggarsa keessan nu duukaa taatan, akkasumas warra sagantaa kun hin dhaqqabne dhaqqabsiisuuf sheerii godhuun akka deeggarsa keessan nuuf gootan kabajaan kan isin gaafatu qopheessan sagantaa kanaa an Roobaa Abrahaamii akkasumas ogeessa teeknishaalii Beekaa Baquuxoo wajjin ta'uudhaani turtiin keessan nu wajjin haa ta'u isiniin jedha. Egaa har'a guyyaa duraatiif sagantaa kennaa takka jennee eegaluu kan feene waa'ee barbaachisummaa sooshaal miidiyaati. Sooshaal miidiyaa yeroo ammaa kana namoonni baay'een hin fayyadamani, guddaa jalqabee haga xiqqaa, beekaa qabee haga wallaalaa namoonni umrii isaaniitiin osoo hin daangeffamini sooshaal miidiyaa akka fayyadamaniitiin jedhan argineetiin jenna. Barbaachisummaan isaa maali? Akka amantootaatittis akkamitti sooshaal miidiyaa fayyadamuu qabna? Miidhaan isaas maali ka jedhu waa'ee kanaa irratti muuxannoo ka qabu guyyaadhaa keessummaa addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Ammas turtiin keessan nu wajjin haa ta'u isiniin jedha. Egaa keessummaan kiyya ka guyyaadhaa Paaster Gammachiisii karaa addaan fo'ameen isinis karaa adda addaatiin hin beektuni. Mee waa'ee isaa an dubbachuu irraa innummaan afaan ofiitiin isinitti haa himu. Paaster nuuf dhiyaadhaa isiniin jedha. Guddaa galatoome Roobaa. Afeerraa kanaa fi sagantaan Furtuu Dhugaa hojii wangeelaa babal'isuudhaaf wangeelaan namoota bira ga'uudhaaf hojii jalqabe kanatti gammachuu guddaan qaba. Sanarratti immoo afeerraa kana naa gootanii gaaffiif deebii kanaaf akka dhiyaadhu waan gootaniif guddaa galatoomaa jecha. Waa eenyummaa koo ati dubbatteetta waan kana caalaa waan an dubbadhu waan an qabu natti hin fakkaatu. Hojii wangeelaa yeroo muraasaaf tureera. Namoonni kanaan dura reediyoo Adventistii addunyaa caqasaa turan achirratti beeku jedhee yaada. Waggaa 7 abdii reediyoo Adventistii addunyaa irraa tajaajilaan ture. Sana booda fiildii kibba dhiyaa waajjirri isaa Jimmaa irra jirurra waggaa 2 sana booda Yuuniyen Itoophiyaa keessa immoo almost waggaa 2 kan ta'uuf tajaajila irra ture. Amma immoo barumsa olaanaadhaaf addana gara Ameerikaa kana dhufeen jira. Yuunivarsiitii Andrewsiin barachaa jira. Egaa Paaster hedduu galatoomaa of beeksisuu keessanii fi har'a sagantaa kana yeroo qabannee dhiyaanneetiin jenne waa'ee akkuma dura beeksisutti ture waa'ee barbaachisummaa sooshaal miidiyaati. Sooshaal miidiyaan maaliif nu barbaachisa? Akka amantootaattis akkamitti fayyadamuu qabna? Akkasumas miidhaan isaas maalinni ka jedhu irratti wajjin haa mari'annuuf isin affeereetiin jedhe mee barbaachisummaa sooshaal miidiyaa maal inni akka kiristaanotaattis maal inni faayidaan isarraa argannu? Isa jedhu dubbannee kaane gara miidhaa isaatittis darbineetiin jenna. Gaaffii baay'ee gaariidha. Sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasummaa kan jennu kuni baay'eedha gosi isaanii. Miidiyaa hawaasummaa ta'anii kan itti fayyadamaa jirru. Namoota quba hin qabnee fi kanneen akka feesbuukii, yuutuubii fi kana kan fakkaatan, tiwiitarii fa'aa kana kan fakkaatan isaan kun miidiyaa hawaasummaa jedhamanii warra waamaman keessatti kan ramadamanii. Wanti hundumtuu miidhaas gaarummaas qaba. Akkuma beeku yeroo baay'ee miidhaan isaa yookiin nutti mul'atu, warra kaanitti immoo gaarummaan isaa nutti mul'atu. Wanti tokko ofii isaatiin hagasma miidiyaan kamiyyuu ofii isaatiin miidhaa ta'uu hin danda'u. Miidiyaan kamiyyuu ofii isaatiin faayidaa yookiis bu'aa ta'uu hin danda'u. Miidhaas kan inni ta'u, faayidaas kan inni kennu, bu'aas kan inni buusu akkaataa itti fayyadama keenyaa irrattidha kan inni oolu jechuudha. Kanaaf waa'ee miidiyaa hawaasummaa kana yeroo kaafnee dubbannu, gaarummaa isaas miidhaa isaas jennee yeroo dubbannu akkaataa itti fayyadama keenyaa irraa kan ka'e miidhaa inni fidu akkaataa itti fayyadama keenyaa irraa kan ka'e immoo
bu'aa inni qabaachuu danda'u ilaaluun hin danda'amaa jechuudha. Kanaaf dhaggeeffattoonni jala akka muranii kanan barbaadu miidiyaan hawaasummaa kun itti fayyadama keenya irratti hundaa'eeti miidhaadhaaf gaarummaa kan inni qabaatu jechuudha. Gaarummaa inni qabaatu muraasa kaafne dubbachuu dandeenya. Qabxii 11 kaafne dubbachuu dandeenya. Fakkeenyaaf miidiyaan hawaasummaa kun namoonni yookiin hiriyoonni yookiin firri akka isaan salphaamatti guyyaa guyyaatti wal argan gochuu irratti faayidaa guddaadha kan inni qabu. Namni feesbuukii fayyadamu nama feesbuukii fayyadamu kan biraa wajjiniin wal arguun ulfaataa miti jechuudha. Ergaa walii kaa'uun toora irratti wal argee nagaa wal gaafachuun akka walirraan fagaanne godhaa jechuudha. Quba akka wal qaban, hafuura walii akka dhaggeeffatan, akka wal gaafatan, nagaa akka waliin jedhanii fi yaada jiru akka wal jijjiiranii gochuu irratti salphaadha jechuudha. Sun faayidaa isaati. Faayidaa isaa kan biraani yoo rogaan itti fayyadamne miidiyaan hawaasummaa kuni barnootaaf ooluu danda'a. Madda barnootaa ta'uu danda'a, madda beekumsaa ta'uu danda'a. Wanna barachuu barbaannu kamiiniyyuu seennee gaafannee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf YouTube irra gallee meeshaa tokko akkamitti fakkeenyaaf meeshaa wayii yoo arganne yookiin yoo bitne akkamitti akka itti fayyadamnu hin beeknu yoo ta'e itti fayyadama meeshaa sanaa jennee YouTube irra gallee yoo gaafanne viidiyoodhaan isa ta'u sagaleedhaan isa ta'u irra caalaa sagaleedhaan viidiyoodhaan YouTube irratti akkamittiin akka itti fayyadamuu dandeenyu salphaamatti argannaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni nyaata bilcheessuu hin beekne tokko nyaata bilcheessuu yoo barachuu barbaade dirqama mana barumsaa dhaquun irra hin jiraatu yookiin immoo nama kan biraa gaafachuun irra hin jiraatu. YouTube irra galee nyaata bilcheessuu barbaadu sana maqaasaa barreessee yoo gaafate YouTube irraa qophii nyaataa kan jedhu dhufeefiitu akkamittiin akka hojjetu maal akka qopheessu dursee maal akka itti naqu booda maal akka godhu yeroo mamiif akka bilcheessuu qabu sirriittidha kan inni ibsuuf. Gosa barnootaa kamiiniyyuu barumsa barannu kamiin keessattiyyuu barattoonni gosa barnootaa filatanii mata duree filatanii YouTube irratti yoo gaafatan waan sana irratti barsiisaa adda addaa kennaman salphaamatti isaaniif dhiyaataa jechuudha. Isarraa barachuu danda'u. Kun faayidaa isaati. Faayidaan isaa inni kan biraan gama maallaqaatiin yoo ilaalle bilbilaan nama wajjin wal quunnamuurra miidiyaa hawaasummaa kanaan namoota wajjin wal quunnamuun maallaqa inni gaafatu baay'ee xiqqaadha gadaanaadha kan bilbilaarra. Kanaaf horii keessii qusata. Feesbuukiidhaan nama wajjin yoo haasoftu haga bilbila bilbiltee haasoftu miti. Fakkeenyaaf addana Ameerikaa teessee biyyattan bilbila yoo jette bilbilaan kallattiidhaan yoo bilbilte maallaqa guddaa si gaafata. Feesbuukiidhaan yoo wal arguudhaaf yaalte garuu maallaqni si gaafatu almost hin jiru jechuu dandeessa. Addana biyyaallee baasii yoo qabaachuu dandeeyyu jechuudha. Gama kan biraatiin yeroo keessin qusata. Maallaqa duwwaatu hin taane itti fayyadama kee irratti hundaa'ee yeroo keessii qusata. Wanta yeroo dheeraa keessatti eegdee argachuun sirra jiru gabaabaamatti kara sana argachuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf waan dur faaksii godhamuun irra jiru yookiin immoo poostaadhaan ergamuun irra jiru namni tokko dookumentii wayii yoo barbaadde amma moobaayilii isaatiin suura kaasee feesbuuk irratti yoo si erge feesbuuk irra si kaa'ee yeroo sanadha kanatti argatu jechuudha. Yeroo keessii qusata. Kunis akka itti fayyadamnu irratti hundaa'eeti booda gara miidhaa isaatii irratti yeroo gallu ammas waa'ee yeroo kana kaasuun keenya nafu waa'ee maallaqaas kaasuun keenya nafu. Gama kan biraatiin miidiyaan hawaasummaa salphaatti kanatti hiriyoota uummachuudha. Faayidaa isaa keessaa tokkodha jechuu dandeenya. Tokkoffaa hiriyoota kanaan dura beektu maqaa isaaniitiin beektu maqaa isaanii yaadattu garuu immoo lakkoofsa bilbila isaanii kan hin qabne salphaamatti maqaa isaanii galchitee barbaaduudhaan qofa
namoota kana arguu dandeessa. Lammaffaa immoo namoota hin beekne yoo ta'e namoota hin beeknes yoo ta'e hiriyaa godhachuudhaa fi salphaadha jechuudha. Hiriyoota kee durii wal arguuf hiriyoota haaraa uummachuudhaa fi miidiyaan hawaasummaa gaariidha. Hiriyaa maaliif uummatta seedudha kan murteessurraa kan hafe waan gaariidhaaf hiriyaa uummachuu yoo barbaadde hiriyoota gaarii uummachuu hin dandeessa. Isaaniin qaqqabuudhaaf, isaaniin barsiisuudhaaf, isaaniif kadhachuudhaaf, dhugaa isaanitti ba'uudhaaf hiriyoota uummachuu hin dandeessa jechuudha. Gama kan biraatiin miidiyaan hawaasummaa kan itti gara laafina yookiis ho'a qabnu argisiifnu ta'uu danda'a. Sun faayidaa tokkodha. Fakkeenyaaf nama dhukkubfatee jiru tokkoo fi maallaqa walitti guuruu yoo nu barbaachise nama miidiyaa adda addaa irratti gaazexaa irratti baasu maal caalaa miidiyaa hawaasaa kana irratti yoo ba'e salphaamatti namni addunyaa kamirra jiru iyyuu arguu danda'a. Sanarraa kan ka'e atis argitee bakka jirtu teessee argitee yookiin immoo namootaaf hirtee gargaarsaaf gara laafina qabdu kan ittiin argisiisuu dandeessudha jechuudha namootaaf. Kunis faayidaa isaa keessaa tokkodha jennee lakkaa'uun hin danda'ama. Faayidaan miidiyaa hawaasummaa kun inni kan biraan hariiroo yookiis wal quunnamtii namoonni qaban ol kaasuu danda'a, dabaluu danda'a. Fakkeenyaaf namoonni tokko barreessuu kan hin dandeenye yookiin barreessuu kan hin jaallanne jiraachuu danda'u. Yeroo gara Feesbuukiitti dhuftu garuu fakkeenyaafidha Feesbuukii kanan fayyadamaa jiru. Feesbuukii qofa osoo hin taane miidiyaa hawaasummaa baay'ee jira. Garuu caalaatti namoonni keenya fayyadamu jedhee kan yaadu Feesbuukii waan ta'eef isa kaasaa jira. Namoonni barreessuu hin jaallanne, namoota wajjiniin haasa'uu hin jaallanne Feesbuukii irra yeroo ta'u garuu filannoo isaan qaban nama wajjiniin haasa'uudhaa fi barreessuu qofadha, chaatii gochuudha. Yeroo sana godhanii akka nama wajjiniin hariiroo isaan qaban dabalaa deema. Dandeettiin barreessuu isaanii dabalaa deema. Dandeettiin afaan isaanii dabalaa deema. Sun faayidaan inni qabu keessaa tokkodha. Namoonni tokko fuulaaf fuulatti nama wajjin haasa'uu hin danda'ani. Feesbuukii duuba dhookatanii, miidiyaa hawaasummaa duuba dhookatanii garuu namoota wajjiniin haasa'uun baay'ee kan isaan sa'aatii 24 ta'anii haasa'uu kan danda'an namoonni jiru jechuudha. Kanaaf hariiroo isaanii kan dabaludha jechuudha yookiis wal quunnamtii isaanii. Inni kan biraan bu'aa isaatiidhee kaasuu kan hin danda'u sanuma wajjiniin wal qabatee hariiroo namni qabu ijaaruu danda'a. Fakkeenyaaf aniif ati guyyaa guyyaatti wal argina yoo ta'e yookiin torbeetti yeroo 2 yeroo 3 wal arguu dandeenya yoo ta'e miidiyaa hawaasummaa kana fayyadamne kan bilbilaanii ji'atti al tokko wal hin argine kara kana garuu torbeetti guyyaa 2 guyyaa 3 guyyaadhaan wal arguu hin danda'amu. Yeroo sana gootu walitti dhufeenyi qabdu yookiin hariiroo ati qabdu hiriyoommaan ati qabdu dabalaadha kan inni deemu jechuudha. Bu'aa isaa keessaa kanadha. Inni kan biraan barnootaaf gaarii dheeraa beekumsa argachuudhaaf duwwaatu hin taane barumsuma barachuu dandeessa jechuudha. Foormaalii barumsa oonlaayinii barataman yuunivarsiitiin adda addaa oonlaayinii kenna barumsa kutaa keetti qofatu hin taane isaaniin barachuudhaafis si fayyada jechuudha. Miidiyaa hawaasummaa kana rogaan itti fayyadamuu dandeenyaan. Gama kan biraatiin hawaasummaa keettiif hojii hawaasummaa keessatti hirmaachuu keessatti qooda akka fudhattu si godha miidiyaan hawaasummaa. Sababiin isaa achirratti namoonni hirmaannaan adda addaa akka jiru hawaasa keessa sagantaan adda addaa akka jiru qophiin adda addaa akka jiru hawaasa waa ittiin deeggaran akka jiru yeroo namni achirratti sheerii godhu yookiin yeroo namni achirra kaa'u yeroo odeeffannoo argatteetu waan sana irratti hirmaachuudhaaf carraa qabaattaa jechuudha yookiis namoota kan biraa affeeruu dandeessa. Gara dhumaatti fideera faayidaa isaa gara dhumaatti fidaan jira ammaaf kaasuu kan hin danda'u. Gama kan biraatiin ofitti amantummaa ati qabdu sii dabalaadha kan inni adeemu miidiyaan hawaasummaa kun. Ofitti amantaa ati qabdu self esteem self confidence kan jennu namoonni tokko nama dura yeroo dhaabatan
saalfatuu sirriitti haasa'uu hin danda'anii, dubbachuu hin danda'anii, nama wajjiniin walitti dhufeenya uumuu hin danda'anii. Garuu yeroo miidiyaa hawaasummaa kanaaf fayyadamaa deeman, yeroo achirratti ergaa kaa'aa deeman, waa'ee isaan achirra ergaa kaa'aa deeman kana immoo namni jaallachuuf isaa yeroo argan, namni deebii kennuuf isaa yeroo argan, faayidaa kan qabu ta'uu isaa yeroo argan, ofitti amantaa isaan qaban dabalaadha kan hin adeemu. Dhumarratti faayidaa isaa ta'ee kaasuu kan hin barbaadu waan baay'ee kaasuun hin danda'ama garuu yeroo keenyaatti hin deemuudhaaf faayidaa isaa ta'ee kaasuu kan hin barbaadu inni kan biraan kaayyoo furtuu dhugaa fi furtuun dhugaas gaaffiin isaa kan irratti hundaa'eeti kan ta'e waan ta'eef wangeela babal'isuu irratti. Miidiyaan hawaasummaa kun wangeela babal'isuu irratti sirriitti itti fayyadamuu kan dandeenyudha. Akkaataa itti fayyadama keenya irratti hundaa'ee dheera. Wangeela ittiin babal'isuudhaaf sirriitti itti fayyadamuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf guyyaa guyyaatti namoota wal arginu wajjiniini waa'ee waaqayyootu na haasa'in. Hin darbinu yoo ta'e hiriyaa qabnuu fi guyyaa guyyaatti heertuma tokko illee kitaaba qulqulluu keessaa fuunee yoo ergine. Namoota rakkina keessa jiran, namoota dhiphachaa jiran isaanii fi sagalee waaqayyoo irraa gorsa yoo isaaniif kennine. Miidiyaa kanatti fayyadamuudhaan yoo waliif kadhanne. Kana qofa immoo utuu hin taane lallaba adda addaa lallabnee miidiyaa hawaasummaa kanarra yoo keenye, barumsa adda addaa barsiifnee miidiyaa hawaasummaa kanarratti yoo qoodne yeroo tokkotti namoota hedduu qaqqabuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kan namoonni baay'een itti fayyadamaa jiru. Fakkeenyaaf an ofii koo itti fayyadamaa miidiyaa hawaasummaa kana yoo kan ofii kootiisiif kaasuudhaaf barbaade an miidiyaa hawaasummaa kanatti fayyadamuudhaan namoota baay'eedhaaf namoota lakkoofsaan ammana jechuu hin dandeenyee fi gaaffii kitaaba qulqulluu deebiseera. Ammas deebisaa jira. Namoonni akkanii reediyoorra hojjechaa ture waan beekanii fi yeroon sagalee abdiirra hojjechaa ture gaaffiif deebii qabadhee dhiyaataan ture waan ta'eef gaaffii dhaggeeffatootaaf deebii kennaa waan turee fi ammas miidiyaa hawaasummaa kana irratti maqaa koo barbaadanii yeroo argatan gaaffii kitaaba qulqulluu qaban na gaafachuurraa duubatti hin deebi'an. Kanaaf